har'a viidiyoo kanaan forgetting irraanfii maal akka ta'e walii ilaalla. Amma xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Yeroo darbe miimoorii ilaallee turre. Miimoorii jechuun kaleessa keenya har'a irratti kan yaadannudha. Riqicha kaleessaatii fi har'aa gidduudha. Kanaafiyyuu miimooriin adeemsa isaa isteejii isaanii garaagaraa ilaalaa ture jechuudha. Har'a immoo kan ilaallu forgetting maalidha? Meaning and the concepts forgetting. In our daily living, we encounter so much information, okay? Information one by you, odeeffannoo one by argaa dhagaa oolla jechuudha. That with the name guyyaa if we attempt to encode what store and recall odeeffannoo hunda hin qabanna achi keenya hin kuusna yoo jenne hamaadha jechuudha danda'amu. Hence we are selective in storing. Kanaafiyyuu and forgetting information. Isa kan irraa irraanfanna jechuudha kanaafu. Isinii galee hunda kana maal gochuu hin dandeenyu jechuudha qabachuu hin dandeenyu. Kanaafuu isa kaan hin dhiisna isa kaan immoo hin qabanna jechuudha. Inni nuyi dhiisnu sun forgetting dha irraanfachaa irra jechuudha. Sometimes we are motivated to forget something and recall what we want to remember. Yeroo tokko waan barbaanne irraanfannee waan barbaanne yaadachuu dandeenya jechuudha. Psychologists call this phenomenon as motivated forgetting. Waan barbaanne irraanfannee waan barbaanne yaadachuu kana motivated forgetting yani waamu psychologistoonni. Psychologists generally use the term forgetting. Forgetting jechuu kana psychologistoonni maaf itti fayyadamu beektu? Apparent loss of information already encoded and stored in long term memory. Long term memory keessatti information encode godhame, information achi kaa'ame, kuufame tokko gaafa dhabnu information sana this is forgetting jedha. Information kaleessa sammuu keenya keessaa qabnu har'a hin jiru yoo ta'e, wanti nuyi kaleessa beeknu tokko har'a hin jiru yoo ta'e inni irraanfanne jechuudha waan biraa miti. This is forgetting jedha. According to Higgins, the most rapid forgetting occurs in the first time. Akka Higgins jedhutti forgetting baay'ee rapid ta'e baay'ee saffisaa ta'e first hour yookaan sa'aatiiwwan jalqabaa keessatti jechuudha. Wanta sana erga agarree booda yaa sa'aatiiwwan jalqabaa keessatti wantoota damneen irraanfanna jechuudha. In the first hour learning keessatti. After 9 hours erga sa'aatii 9 turree booda odeeffannoo sana arganne jechuudha. Forgetting suni suuta jechaa dhufa jechuudha. Akka silaa ariifatu jechuudha. Kunis maal agarsiisa jechuudha? Karbii isaa agarsiisa jechuudha. Jechuun sa'aatiiwwan tokkoon jalqabaa keessatti ilaala. Baay'ee gadi bu'a jechuudha dafee. Information sun dafee bada jechuudha. Ergasii information seenaftee suutaan malee akka sana ariifattee baddu jechuudha. Suutaan bifa kanaan badaa deema jechuudha information. Inni kan biraa theories of forgetting dha. Theories of forgetting yookaan immoo theory forgetting jechuudha. Psychology identify the following 5 mechanism of forgetting. Theory egaa hannu mechanism yookaan immoo akkaataa kamiin kan irraanfannu waan jedhudha jechuudha. Akkaataa isaa. Okay. Tokkoffaan decay theory dha. That tokkoffaan adeemsa nuyi ittiin irraanfannu keessaa tokko kan theory of forgetting keessaa decay theory. Decay theory kan jennu hold that memory traces or engram fade with time or they are not accessed now and then. Okay. Yeroo decay kan jennu decay jechuun directly samuu jechuudha. Okay, wanti tokko samaa jechuudha. That kanaafiyyuu decay jechuun annee information sana argachaa deemuu keenya dhabuudhaan jechuudha. That information deddeebiin yaadachuu dhabuudhaan yookaan itti fayyadamuu dhiisuu kan keenyaatiin information nu jalaa badu jechuudha. Sababa kanaatiin kan nu jalaa badudha jechuudha inni kun. In decay the trace simply fades away. Salphaamatti bada jechuudha. With nothing left behind. Waan tokko kan hin hafin because of the passage of time. Sababa yeroon darbaa deemu jechuudha kan inni badu waan tokko miti as keessatti. Interference theory dha kan biraa. Inni tokko decay theory dha. Interference immoo interference theory holds that forgetting occurs because similar items of information interface with one another in either storage or retrieval. It may be proactive or retroactive ta'uu danda'a. Interference jechuun wanta wal fakkaataa lamatu nutti dhufa. Wanta wal fakkaataa lama yeroo nutti dhufee jedhu isa tokko nutti fakkaatee isa tokko yaadanna jechuudha. Interfere godhe jechuudha. Yookaan immoo isa tokko dura gora jechuudha. Yookaan isa kaleessaatu isa har'aa dura gora yookaan isa har'aatu isa kaleessaa dura gora jechuudha. Kan amma fakkeenyaan isinitti himee. Amma mucaa dhiiraa tokkotu jira jennu. Mucaan dhiiraa tokkoni akkana jechuun illee yoo natti hin tolle mee jaalalli lama qabaa jennu. Jaalalli lama kana inni tokko kaleessaa isee kaleessaatiin adda baheera. Har'a immoo kan biraa qaba jechuudha. Yoo isee har'aa waamuu jedha. Isee har'aa waamuu barbaade isee kaleessaa sana waame jechuudha. Kana jechuun information har'aa kana dura iseen kaleessaa sun dhuftee dhaabbatte interfere goote jechuudha. Kanaafuu inni kun proactive dha jechuudha. Inni kaleessaa inni durii isa ammaa yeroo inni interfere godhu jechuudha. Yookaan immoo isee durii sanatti dhaqee deebi'ee wajjin jiraachuu jalqabee jennu. Okay? Inni jalqabee jalqabee isee haaraa isee sana yeroo waamu interfere gochuu. That inni kuni odeeffannooni retroactive proactive interfere gochuun isa kanadha jechuudha. Kanaafuu interfere bakka lamatti qoonnee ilaalla. Proactive dha. Proactive kan jennuun information inni kaleessaa isa har'aa yeroo balleessu jechuudha. Retroactive kan jennu immoo isa kaleessaa yaadachuu barbaaddansi. Kana jechuun immoo fakkeenyaaf dhaqee wajjin jiraachuun taane dhiifama. Namichi suni har'a eenyu waan barbaade jaalallee isee durii sana waan barbaade. Isee durii sana waamuu yeroo barbaadu kan afaan isaatti dhufe eenyu garuu isee amma wajjin jiru jechuudha.
Kanaafuu inni haaraan yeroo dhufee isa durii sana interfere godhu retroactive dha jechuudha. Kanaafuu interference bakka lamatti qoonna proactive dha. Wanti durii sun fakkeenyaaf jaalallee mucaan dur qabu suni mucaa maqaa si'ammaa waan barbaade dhufee maqaadha jechuudha. Yookaan immoo retroactive ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf maqaa si'ammaa biratti haasa'u jechuudha. Yookaan namoota wajjin haasa'u fakkeenyaaf maqaa isaa durii sana waan barbaade si'ammaa sana afaan irra dhufa jechuudha. Inni kun interference dha. Proactive retroactive jechuudha. Inni kan biraan new memory for all jechuudha. Memory isa amma securitative jechuun displacement theory kara biraati. Displacement jechuun information inni kanaan dur bakka sana jiru waan haaraa dhufaa deemu baha gadhiisaa yeroo deemu jechuudha inni kun. This theory holds the information entering memory can wipe out all information. Information gara sammuutti yeroo seenu isa durii maal gochaa deema baasaa yeroo itti deemudha jechuudha inni kun. This work is for keessattuu short term memory app kan inni hojjetu kun short term memory app. Long term memory app miti kun. Short term memory app odeeffannoon inni jalqaba ba'ee jalqaba jiru jalaa ba'a jechuudha isa booddee dhufu jechuudha. Inni kan biraa motivated forgetting dha. Akkuma malaalee jenna according to akka firu jedhutti it is blocking of those memories from conscious that are treating or painful to live with. Wantoota wajjin jiraachuu jechuudha. Yaadachaa jiraachuu nu dhukkubsa ijaatee irraanfachuu barbaanna jechuudha. Utuma beeknu akka irraanfannu taana jechuudha. Fakkeenyaaf du'a maatii keenya namoota barbaannu namoota jaallannu wajjin gaafa wal dhabnu taatee sana yaadachuun barbaannu jechuudha. Humnumaan akka irraanfannu of goona. Inni kun motivated forgetting dha kan jedhamu isa kana jechuudha. Cue dependent forgetting dha inni kan biraa. Cue dependent forgetting immoo due to lack of retrieval cues mallattoo dhabu amma fakkeenyaaf as keessatti isin yeroo dubbistanu library isanii dubbistu moo classii space isanii dubbistu bakka sana hundaadha jechuudha. Fakkeenyaaf library isanii dubbistu yoo ta'e fi space isanii dubbistu yoo ta'e yeroo qormaata keessanii yoo space isanii dubbistu gabatee fuuldura keessanii class sana argaati yeroo qoramtanis bakka sanattidha. Daa teessoo sana argaa qoramtu jechuudha. Teessoo sana argaa dubbistu yaadachuun keessa walaanaadha jechuudha. Okay? Kana jechuun bakka maal jechuudha? Cue dependent jechuun mallattoo irratti hundaa'udha jechuudha. Waan tokko ni irraanfattu garuu mallattootti yaadatan tokko gaanam tokko sitti mee waan sana daftanii yaadachuu dandeessu jechuudha. Inni kan biraa improving memory dha. Memory immoo akkamittiin furuu dandeenya kan jedhudha. Some mnemonics or memory aids gargaarsi memoryidhaaf yookaan memory furuudhaaf kanneen nu gargaaranu jiru jechuudha. Complexity ta'anillee tokkoffaan pay attention dha. Xiyyeeffannaa kennuudha jechuudha. We often fail to remember because we never encoded the information in the first place. Attention kan nu goonuu fi encode gochuudhaafidha. Encode gochuu jechuun fakkeenyaaf bifa kompiitaraatiin yoo ta'e wanta sana barreessinee gara storage seensuudha miti. Kanaaf wanti nuyi irraanfannuuf yeroo baay'ee short term memory irraa gara long term memory tti odeeffannoo hin seensifne jechuudha. Kanaaf nu ilaabada jechuudha information. Kanaaf attention kennuu qabna jechuudha. Encode information in more than one way add meaning dha. Hiikatti kennuudha wantoota gaafa waan goonu jechuudha. Kana jechuun elaborate gochuu dandeenya jechuudha. Gaafa wantoota barattanu maal gochuu dandeenya? Fakkeenyaaf giraafitii gaafa jalqaba dhageessanu maal jechuu dandeessu? Iskiriiptoo yookaan qalamni yeroo barreessu akkamittidha? Yeroo gadi garagalu barreessa. Qalamni kan keenya fakkeenyaaf girgiddaatti barreessan yoo ta'e yookaan immoo ol qabnee qalama keenyaan barreessan yoo ta'e tole jedhee nu barreessu. Immediately xiqqoo si barreessee ni dhaabbata. Kanaafuu giraafitiin qalamni akka barreessu godhee jechuudha. Sinii galee kanaafuu qalamaaf giraafitii walitti fiduu dandeessu jechuudha. Elaborate gochuu dandeessu wantoota walitti fiduu dandeessu jechuudha. Inni walitti fidan kun maal jennee waamna jechuudha? Encode information in more than one way. Karaa tokkoon olitti information code gochuudha or add meaning dha hiikatti kennuudha jechuudha. Inni kan biraan take your time dha. Yeroo kan kee fudhachuu jechuun interference akka xiqqaatuuf jecha rest gochuu boqonnaa gochuu qabna jechuudha. Sleep is ultimate way to reduce interference. Irriba ga'aa ta'e tokko rafuu qabna jechuudha. Dubbisa keenya irratti jechuudha. Laatiin nu dubbisa jedhamee yeroo kan keenya baay'ee inni gochuu qabna. Consistent discipline qabna taanaan bifa walitti fufaa ta'een hojjenna taanaan yaadachuu dandeenya waan ta'eedha jechuudha. Asirratti fakkeenya yeroo dubbisanu pomodoro teknikii fayyadamuu dandeessu jechuun daqiiqaa 25 barii jechuudha. Daqiiqaa pomodoro teknikii daqiiqaa 25 dubbistu sana booda daqiiqaa 5 boqonnaa fudhattu bishaan dhuguu dandeessu walk deemsa xiqqoo gochuu dandeessu wantoota akkasii gootu jechuudha. Sana booda daqiiqaa 25 gaafa daqiiqaa 5 dhumteetti amma daqiiqaa 25 keessatti deebitanii dubbistu jechuudha. Kun pomodoro teknikii jedhama jechuudha. Take your time kan jedhu kanaan kan walitti dhufudha jechuudha. Inni kamara overlearned practice yookaan practice dha jechuudha. Memory kan keenya fooyyessuudha. Studying information even after you think you already know.
beeka jettuma jettoo jechuudha. Wanta beektu tokko tiitoriyaalii fudhatta deebitee baratta ammas dubbista. Kun maal akka ta'u akka inni memooriin kan ga'e akka inni wantumti kun akka inni sii taa'u jechuudha. Akka inni irraanfanneef si gargaara jechuudha. Inni kan biraa monitor your learning. Monitor your learning kan jechuun immoo waan baratan agarsiisa jechuudha. By testing yourself frequently deebitee of qoruu jechuudha. Fakkeenyaaf waraqaa adii irratti waan sana barreessuudhaan jechuudha. Bifa kanaanii yaadachuu keenya ol kaasuu dandeenya jechuudha. We will have a better idea of how you are doing. Increase the depth of processing, character organization gochuu dandeenya, verbal mnemonics gochuu dandeenya, memory block kanaan that memory keenya fooyyessuu dandeenya jechuudha. Yeroo ittaantu chapter 5 motivation and emotion kan jettu ilaalla. Ammasitu nagaan naaf tura, please video kana hiriyoota keessanii qoodaa, channel kana subscribe godhaa. Baay'ee isin jaalladha, hundaafuu nagaatti.